Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Ashama irra bidaan baga kara YouTube channel Oro app dhuftani sin jecha warroonni YouTube channel kenna Oro app if hare taatan subscribe gocha maatiin uf taasnin jecha har'aan tana barnoota hare walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoonni keenya kana raayis waa'ee akkamitti taagii ofirraa stop godhuu dandeenya yookiin dhaabuu dandeenya isa jedhu jechuudha fi namni hedduun baay'ee hedduun gaafachaa turtanii gara keessaatiin akkamitti taagii ofirraa dhaabuu dandeenya nama hedduutu taag nurra godha waan nu hin feene faa namoonni gurguddan nu jala jira Facebook keenya jala taag nurra godhanii hin saalfannaa warroonni jettanii gara keessaatiin gaafachaa turtan har'aan tana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Barnoota baay'ee nama gammachiisu akkasuma warroonni YouTube channel ko Oro app daaf hare taatan subscribe gocha maatiin af taasnin jecha YouTube channel ko Oro app kino sakana fakkaata jechuudha. Warroonni YouTube video keenya ilaaltan please subscribe akkasuma like gocha nu jajjabeessaas nin jedha. Baazawee like keessan baay'ee waan nu jajjabeessuuf like bichaa nutti jabeessaas nin jedha akka namoota bira nu gahanii fi asumaanis subscribe gootanii mallattoo si notification tana all godhatanii yoo banattan qaxxitaa videolee nu dareen waan isin bira gahuuf all godhadhaas nin jedha. Usumaan har'a barnoonni keenya kanarraa waa'ee akkamitti taagii ofirraa dhaabuu dandeenya Facebook keessan irratti yoo taag godhan akkamitti taagii ofirraa dhaabuu dandeenya isa jechaadha. Ni deemtanii Facebook keessan keessa seentan jechuudha. Okay, Facebook keessan keessa eega seentanii kinoo aspiranii agartan jedheetiin yaada laayina saniin kan irra dhuftan jechuudha. Boota profile keessanii kan irra ni dhuftanii eega kanatti dhuftanii booda kara jalaa kana gabbuutanii settings privacy ka jedhu kanarra click goota yeroo takkaa fi eegasi ammallee gubbaa kanarra settings jedhee isinii dhufa kana click irra gootan jechuudha setting irratti. Okay, opsaan eegadhaa inni turkiidha. Eega kanatti isinii dhufe jechuudha. Kara jalaa kana gabbaa kinoo kara jalaa kana gasiixanii profile in the tagging ka jedhu kanarratti yeroo takkaaf click gootan eega kana click irra gootanii kinoo who can see post on your profile ka jedhu kanarratti click gootan ammas yeroo takka. Okay, amma friends ka jedhu irra jira waa hillan Facebook jechuudha. Only me irra goota. Okay, keessumaa baata asuma tuwitee kinoo waan takka save namni hin jiru innuu asirra siifida. Ammallee who can see what other post on your profile ja kanallee gattuita. Yoo only mean ana malee namni biraa arguu hin dandeenye isa barreeffamni jedhu isinii dhufuu dide kinoo see more ka jedhu kana irratti yeroo takkaaf gattuitanii akkanatti isinii dhufa. Only me ka jedhu kun ni qollofama jechuudha. Akkuma suuraan qulfii irra jiru kana ni qollofama. Only me irra goota keessaa baata ammasii. Okay, kun akkanumatti haa ta'u jechuudha. Kun yoon onii fi yesii fi on irra jira akkanumatti dhiistan jechuudha kana. Okay, amma kara jalaa kanatti ka jiru kanarratti yeroo takka ammallee click gootanii kanas only me irra gootanii kanas akkasuma gootan jechuudha. Kana ammoo ni bantan. Okay, kana garanata kana bantanii kanallee ni bantanii. Okay, amma keessaa baana jechuudha. Keessaa kara duubaa deebitanii isin mul'isaa amma taag godhee Facebook kana irratti. Okay, amma Facebook ko keessa jira jechuudha. Facebook ni kiyya kana homa takkas jalan jiranii kinoo share waan share godhe bicha jira.
Facebook biraa seenee taag ofirra godhee akkasitti ilaaltan jechuudha na duuka tura. Okay, Facebook biraa keessa seenee jira. Amma barreeffama wahii delete waan godhuu danda'u delete godhaa deebi'eeti barreeffama wahii isinuma mul'isuudhaa fi taag ofirra godha jechuudha. Okay. Oro app subscribe kanuma ofirratti haa godhame. Okay. Dhiifama wajjinii hanga networkiin dadhabaadha waan ta'eef. Okay. Amma kinoo mee bakka anumaa fi nama biraa tokko irratti haa godhu. YouTube. Nu Facebook ni kiyya kinoo ta'ee jira YouTube isa kana. Facebook kiyya irratti godhee jira amma dan godha. Post godha jechuudha. Okay. Kino amma argitanii Oro app subscribe godhi jedhee minitii 3 himi amma kara Facebook yaa deema jechuu Facebook keessa seenaa malleeni kana keessa bahee Facebook ko keessa seenaa. Amma kino Facebook jala seenee jira taagiin irratti tahee jira jechuudha asirranni dhufa. Okay, kino akkuma argitan taagiin kuno narra dhufee jira garuu Facebook kiyya jala ni jira. Facebook kiyya jala ni seenaa taagiin namni godhu kun jechuudha. Kino argitanii hin dhufu jechuun nam takka hanga feetanii kino isinii gad harkisaa akkanuma eeggadhaa yoo wanni haaroonni ka Facebook kiyya jala jiraatu taate ni bu'a jechuudha. Waanumaan irra dhiisisantu jira. Namni takka taag sirra godhuu hin danda'u ofirraa dhaabda jechuudha. Stop nam takka waan fedhe jechuudha namni taag YouTube maali waan adda addaa taag sinirra godhuu waan namni hin feene Facebook keessan faa jala jeni waan namni sinirra taag godhu sun faa ilaaluu hin feene jira nama gurguddaaf jala qabaachuu dandeessanii faamilii teessantu sin jala jira waa'eetu jiraami akkamitti akka namni taag sinirratti godhuu hin dandeenye ofirraa dhaabuu dandeettan jechuudha karaa salphaanaanii. Akkasuma yoo barnoonni keenya isinitti tolee jiraate YouTube channel keenya Oro app subscribe gochuudhaani maatii nuuf taasisaniin jecha galatoomaadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti yoo gaafii qabaattan taate please gaafii keessan commentiin na gaafadhaa waan barbaadan isiniif qabadhee dhiyaadha waan fedhii keessanii jechuudha waan isin dhibeerraallee commentii jala barreessaadha galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti akkasuma like subscribe nu jajjabeessaa isiniin jedha.